Hooggantoonni fi hojjettoonni baankii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaanitti biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Dabalata oduu kanaaf kennaa Dirajjaa Akkaataan utteessiniif dhiyeessiti. Hooggantoonni fi hojjettoonni baankii Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan giddugala konveekshinii baankii Oromiyaatti biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Hooggantoonni fi hojjettoonni baankii Oromiyaa marsaa torbaffaaf dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kutaa magaalaa Galaanitti gaggeessaniiru. Sirni dhaabbii biqiltuu kanaas bakka hojii gaggeessaa olaanaan baankii Oromiyaa obbo Tafarii Mokonnon, hoogganaa kutaa magaalaa Galaan obbo Amaan Damboobsaa, hooggantoonni fi hojjettoonni baankichaa argamanitti gaggeeffameera. Hojii gaggeessaa olaanaan baankii Oromiyaa obbo Tafarii Mokonnon haasaa taasisaniin hojii ashaaraa magariisaa akka biyyaatti qabame milkeessuuf baankiin Oromiyaa marsaa torbaffaaf biqiltuu akka dhaabaa jiru beeksisuun biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuu irratti illee akka hojjetan dubbataniiru. Itti dabaluunis baankiin Oromiyaa tajaajila baankii kennuun alatti hojiilee misoomaa dhaabbii biqiltuu fi tajaajila hawaasummaa irratti hirmaachaa akka jiru himaniiru. Dhaabbii biqiltuu kanas yeroo jalqabaaf naannoo Inxooxxootti kan jalqaban ta'uu eeraniiru. Egaa marsaa torbaffaa keenya biqiltuu dhaabinsi ganna goonu kuni ganna torbaffaa keenya akkuma kana dura deddeebisee kaase biqiltuu dhaabinsa kana bosona Inxooxxoo keessatti kan jalqabne waggootii muraasa fi dhaloota dhufuuf biyya bareedduu, biyya qilleensi ishii mijattu, biyya hawwachiiftuu gochuudhaaf gahee keenya taphachuudhaaf kanarra wal agarre. Kanaafuu haaluma kanaan itti fufnaa waggootiitti fufaniifillee dhaabuu qofa odoo hin ta'in kunuunsallee jabeessinee too'ii cimsinee too'ii deematii jirra. Hojii gaggeessaan kutaa magaalaa Galaan obbo Amaan Damboobsaa sagantaa ashaaraa magariisaa kana irratti argamuun haasaa taasisaniin kutaa magaalaa Galaanitti piroojeektiin gurguddaan hojjetamaa jiraachuu kaasanii baankiin Oromiyaas piroojeektiiwwan garaagaraa adda durummaan kutaa magaalaa kana keessatti hojjechaa jiraachuu himaniiru. Dabalataan baankichi dhaabbii biqiltuu kanaan fakkeenyummaa qabu cimsuun itti fufuu qabas jedhaniiru. Kutaa magaalaa Galaan wanti adda isa godhu tokko jira, innis maalidha? Giddugala industiriiwwanii fi investmentiiwwan baay'een akka Shaggaritti kan argaman kutaa magaalaa Galaan keessatti jechuudha. Investmentoota argaman keessaa tokko immoo inni guddaan nullee nu biratti argamu keessaniif baay'eetti gammannu, akkasumas immoo Shaggar lafa qabu keessaa lafa bal'aa kan kenneefii jiru baankii Oromiyaati jechuudha. Dhaabbanni kun nu biratti yeroo argamu akkanumaan osoo hin ta'in hawaasa naannoo kanaatiif bu'aa guddaa buusuu danda'a jenneeti jechuudha kan ilaallu. Sagantaa kana haala gaariidhaan raawwannee biqiltuu irra dhaabnu immoo kunuunsuu irrattis wajjin kan hojjennu ta'uu isaa ibsaa. Hojjettoonni baankii Oromiyaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kana irratti argamanis biqiltuu dhaabuun faayidaa baay'ee akka qabu kaasuun biqiltuun dhaabamuu qofa osoo hin taane kunuunsa baay'ee akka barbaadu himuun kunuunsa isaa irrattis xiyyeeffannoon akka hojjetan himaniiru. Akka addunyaattis kan beekamu climate systemiin baay'ee geeddaramaa miidhamaa kan jirudha. Kana ofirraa ittisuudhaaf immoo biqiltuu dhaabuu qabna. Naannoo biqiltuun hin jirre biqiltuun yoo dhaabamedha. Kun immoo faayidaan isaa hedduudha. Bokkaan akka hin jiraatu godha. Namnillee hojii akka itti argatu godha. Kun faayidaa adda addaa waan akkasii gatii buusuu fi kana amanuudhaan irratti hirmaachaa irra waggaadhaa waggaatti. Ashaaraa magariisaa faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa kun amma tireeningii seenterii naannoo intanaa keenyatti gara fuulduraa dhufnee itti boqochuu dandeenya. Addiishinaalii naannoo kanaafis baay'ee gaariidha. Gara fuulduraa immoo biyyaafis qilleensi naannoo kana akka jijjiiramu qilleensi biyya keenyaa gaarii akka ta'u gara fuulduraa jenereeshinii keenyaaf kunuunsa isaa itti deebinee ta'u gara fuulduraa intanaan kubbaa miilaa fa'aa wanta adda addaa as waan jiruuf innaa san dhufnee ta'u kunuunsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kontiineesalii kunuunsuu qabna biqiltuu kana jechuudha. Ashaaraa magariisaa dhaabuun faayidaa guddaa qaba. Faayidaa guddaa keessaa tokko haala jijjiirama qilleensaa addunyaa rakkisaa jiru to'achuudhaaf gahee olaanaa qaba jechuudha. Faalama qilleensaa akka addunyaatti rakkisu kan amma sababa hongeen yeroo garaagaraa biyya kana keessatti mul'atuuf furmaata kan ta'u biqiltuu magariisaa dhaabuudha jechuudha. Ashaaraa magariisaa kana itti fufsiisuudhaan dhaabuudha jechuudha furmaanni isaa. Naannoo jirutti biqiltuun dhaabna. Sammoo yeroodhaan kunuunsaa jirra jechuudha. Akkasumas piroojeektiin giddugala konveekshinii baankii Oromiyaa kutaa magaalaa Galaan jiru daawwatameera.